السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمارك هنا كم جرتنا الدكتور يا قالي. نما ندوم فيديو أنقل لك سرت واي فردنا الأفتني كيس النجافتات ننجرتني. فيديو أنكوني نمو تفردت شو بربادن. أكاسو بس إمو كيلو أمرو نموني بربادن كيساتو نموني كيلو من عشان تماتي قدي كيسرتني. ulfaatinda kiiloo namoonni cammaruu barbaadanii boqoo keessan kana fuula keessan kana sirriitti akka goggootu fooroonni barbaadan morma jala hundumaafuu isin fayyada jedhee yaadaa hanga xumuraatti hoo dhageeffattan viidiyoo hanga lakka sirratti immoo gaafii hedduu na gaafataa jirtanii keessan dhuftanii na gaafattan nama kana hunda keessan deebisuun immoo hin ulfaata obboleeyyan kanaafi viidiyoo kun walumaa galatti furdina fayya qabeessa ta'e qaama keessan guutuu irratti gahee guddaa kan qabu jechuudha afuufamuu garaa irraa bilisa ta'ee borcee irraa bilisa kan ta'e jalqaba irratti waan isin argitan kun simsima jedhama. Inni kun immoo lawuzaa almuudii aynil jabal jedhama. Isin suuraadhuma kan iskiriishoonti godhattanii mana arabaa keessa warri jirtan beekamaa guutuudha mana arabaa keessa. Warroonni mana arabaa keessa hin jirre immoo mana suuqaa deemtanii suuraa kan iskiriishoonti godhattanii kan suuraa kana kaafattanii gaafattanii bitachuu dandeettanii jechuudha. obboleeyyan kiyya garuu kana asirratti isin himu akkaataa itti fayyadamaa fi waan isin fayyadamtan isin himuun duratti isin waan fayyadamtan san otoo addaan hin kutin ji'a tokko ji'a lama walitti qabdanii fayyadamuu qabdan akkasumas hirriba gahaa ta'e rafuu qabdan hanga danda'ame tokko mana arabaa keessa namni jirtan beekamaadha carraa sirriitti rafuu hin argattanii sa'aatii silkiidha kennitan kan ofii keessanii ofii kennaati sa'aatii san hirriba keessan rafaa hirriba gahaa hanga ta'e yaadallee dhirhisaa kana hunda gootanii nyaata kana hunda fayyadamtanii furdachuu dinnaan immoo koottaa koomentii alatti yookaan viidiyoon irraa dalagaa jechuudha namoonni wanta kana fayyadamtanii furdachuu dhabdaniif kiiloon keessan cammaruu dide waan dhugaa ofii kiyyaa fayyadamee paarsentii 100% amale waan ta'eef wantoonni kunniin handura kiiloo 50 wayin ture amma kiiloo 70 isin hin jedhan amantanii kanaafi yoo itti fayyadamtan jijjiirama waan qabuuf waan ofii kiyyaatti fayyadameetiin arge waan ta'eef paarsentii 100% isinii himaa jechuudha. Bakka kamiyyuu jiraadha otoo hin gahin fuulli keessan kun akka nama guddaatti kan isin caccabu nama guddaa isin fakkaatu qaamni keessan kun namoonni garii wallaan xaawulaa fakkaadha jettan dhuftanii koomentii jalatti kanaafi maallaqa keessanis baastanii maan binne mana arabaa keessan illee jiraate maan fayyadamne warri biyya jirtan illee bakka kam wantoonni kun hin jira fayyadamuu dandeettan dhiirris ta'e dubartiinis furdina fayya qabeessa ta'e waan ta'eef hedduu isin fayyada jedhee yaada irraa fayyadama wantoota namni isin jedhe kana kuma suuraa irratti argitan kana bittanii walitti dabaltanii oo'istaniit daaktanii jechuudha waan amma suuraa irratti argartan kana hunduma isaatu jechuudha erga daaktanii booda waan oyitti naqattanii kaawwattanii maaliif bakka tokkotti yoo fittanii isin daaktan irra isinii bareeda yeroo hunda yeroo fayyadamtan bicha oo'isaa daakaa isin mijaatu waan ta'eef iyyuu karaa lamaa itti fayyadamtan wanta kan karaan tokko aannan dhangala'oo isaa ta'uuti warroonni mana arabaa keessa jirtan warroonni aannan dhangala'oo yookiin aannan fireesh argachuu hin dandeenye aannan isa niidoo jedhamu kan akka harciisan milki paawudar kan afaan ingiliffaatiin jedhamu sanii fiddanii oo'istan erga inni oo'ee jedhee booda waan kana maankaa 3 yookiin maankaa 2 fuutanii irra buuftan kan booda hin dhugudanii waliin dhooftanii erga fudhatee booda akkuma shorbaatti garuu hin bilcheessitanii beekaa inuma oo'istanii wal fudhachiistan malee hin bilcheessitan hayileen isaa keessaa du'aa waan ta'eef hin dhugdanii sa'aatii isin dhuguu qabdan immoo warroonni qaama hunda guutuu barbaadan qaama hundanuu qal'oodha guutuu barbaadatan galgala sa'aatii raftan dhugaatii rafaa nyaanni kamuu nyaatamee yoo rafame nama furdisuu irratti gahee guddaa qaba waan ta'eef nyaatanii rafuu dandeettan yookiin dhugdanii rafuu dandeettan jechuudha warroonni duraayyuu qaama biraan qaba wantoota akka borcii fa'aa dura waan qabuuf borcinatti baasattanii sodaattan immoo sa'aatii booda fa'a sa'aatii hin rafamne sa'aatii itti waa hojjettan sa'aatii akkasiin osoo fayyadamtan hedduu bareeda yookiin ganamoo kaatan qorsii keessan booda dhugdanis bareedaa jechuudha sa'aatii marrafne qofa fayyadama maaliif sa'a hirribaa fayyadaman borcii namatti baasuu danda'a waan ta'eef iyyuu jechuudha inni kan biraa garuu wantoonni kun borcis baay'een baasu nyaanni kamuyyuu nyaatamee yoo rafameen gaarii miti gararra waan ta'uuf walii gadi waan hin deemneef borcii namatti baasuu danda'a dhugaan isin himaan inni guddaa yeroo hin rafne fayyadama warroonni borcii hin barbaanne jechuudha inni karaan biraatti fayyadamtaniini isa kanniini erga daaktanii akkana qopheeffattanii booda muuzii tokko yookiin muuzii tokko qopheeffattanii aannan burcuqqoo tokko aannan fireeshii yoo akkuma isin jedhe dhangala'oo manaan qabanne ammallee oo'istanii haa qabbanaa'u eegdanii lafa geettanii jechuudha wanni qabbanaa'ee jedhe hin qopheeffattanii makiinaa yookiin qallaaxaa akka itti daakkamu san hin qopheeffattanii
muuzii fi timira osoo argattanii yaa maashaallah. Muuziin ulfaatina qaamaa hedduu dabalaa akkasuma fayyummaa keessanitti irratti furdina irratti hedduu bareeda waan ta'eef inna erga jara kanneen qopheeffatanii booda muuzii jettanii aannan jettanii kan dura daakkatanii lafaa qabdan kan hunda isaa maankaa hundaa walitti daakkatan beeka wanta isin himu hundaa daakkatanii bakka tokkotti walitti buustan erga walitti buuftanii booda maankaa sadii jara sanneen irraa wanta akka simsimaatii fi aynul jabal lawuzii kanneen kan duraan isin jedhe jechuudha suuraa irratti isin argisiise kanneen kan dura daakkataniitiin keettan kan akka isin irratti isin galuuf irra deddeebi'a obboleeyyan kiyya namoonni addanuu baasii himii viidiyoo dheeressi hojjedhu ittan deebitanii na gaafattan gaafii kanaaf irra deddeebi'ee isin hima inna maankaa lama yookiin maankaa sadii fuutanii irra buustanii kallaaxaa kana keessatti daakkatan erga daakkatanii booda akkuma asiira yookiin akka juusatitti yabbateetini baa yabbuu dhume isaa kan akka juusaa yookiin akka asiira kanatti dhugudan jechuudha. Burcuqqoo tokko lama fa'aa osoo dhugudanii yaa maashaallah yoo tokkos dhugudan rakkoo takka hin qabu. Yeroo muraasa keessatti ulfaatina qaamatiif furdina qaama bu'aa isaa akka argitan parsentii 100% isinii amanaa jechuudha. Garuu dhuftanii keessan nakomatuun duratti hadda fayyadamtanii bor dhiisuu miti bor fayyadamtaniif tan dhiisuu miti walitti fufiinsan fayyadama otoo addaan hin kutin. Ji'a tokko fayyadamnaan dhuguma isin ji'a tokko raga dhaabattanii otoo addaan hin kutin fayyadamnaan wallahi jijjiirama isaa yoo argitanii maqaa rabbiitiin isin kakadha jechuudha waan bu'aa isaa beekuufiin akkasiin isin jedha namoota hedduu dhufee keessan natti warwaata maqaa namoota gabbaasuun gaarii miti waan ta'eef kanaafin taa'ee viidiyoo dheeressee asii waraabe namoonni viidiyoo dabalataa barbaaddanii maqaa yuutuubii kiyyaa Asaantee Oroshoo jedha anis kafaltii namni naa kafalu hin jiru bu'aan ani isin irraa argadhu dhaxxanii yuutuubii san sabskiraayib gochuudhaan sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'uudha achirran jajjabeessuudha kanaaf dhaqaa achirran jajjabeessaa viidiyoo hedduu achirratti isin dura hojjedheen ture waa'ee marsaa laguu waan hundarraayyuu waan beekuu fi waan argerraa hojjedhee gadi isin dhiisa kanaaf anaafis jajjabinna ta'a laayik sabskiraayib gochuu hin dagatinaa seenaa yuutuubii kiyyarraa mana kanas fooloo godhaa waa hedduu irratti isin hojjedhaa karaa viidiyootiinis warroonni kan hunda argachuu hin dandeenyes magaalarraa maal bitattanii akka fayyadamtan waan magaalarraa bitanii isin fayyadamtan hojjedhee gadi isin dhiisaa tana durallee yuutuubii irra hojjedhee jira yuutuubii jala seentanii jala gaddeemtanii viidiyoo kiyya jala waan hedduu gallakkiseef jala gaffagaateera jala osoo xaneettanii warroonni qibaatii rifeensallee ta'ee kan fuulallee anama fuulli kiyya filtariin qabu wallahi filtariin qabu akkanumatti isin waraabe kanaafuu fuulli keessan akka qulqullaa'u sorroonni barbaaddanii waa hedduu hundumarrattuyyuu garuu nyaanni kunuyyuu qaama keessan hunda bareechisa waan isin ajaa'ibu hedduu takka bareeda kanaaf irraa fayyadamaan isin jedha galatooma ulfaadhaa salaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh